Sababiin du'a haadha warraa artist Andu'aalem Gosaa maalidha kan jedhu gaafii namoota hundaati. Sababiin du'a haadha warraa artist Andu'aalem Gosaa modelistii Oromoo Qaananii Addunyaatiin wal qabatee odeeffannoon garagaraa tamsa'aa jira. Modelistii Qaananii Addunyaa guyyaa tokko dura viidiyoo sirbaa miidiyaa hawaasummaa ishee irratti hojjechaa akka turtetu himama. Sababbi du'a isheetiin wal qabatee namoonni dhuunfaas yaada garagaraa bifa garagaraatiin miidiyaa hawaasummaa irratti qooddachaa jiru. Yaa ta'u garuu odeeffannoo du'a isheetiin wal qabatee hanga ammaatti jiruun gamoo abbaa darbii shanaffaarraa kuftee akka duutetu himama. Sababbi du'a isheetiin wal qabatee poolisiin qorachaa kan jiru yoo ta'u odeeffannoo qulqulluun sababbi du'a ishee mul'isu hanga ammaatti hin baane. Sababa du'a isheetiin wal qabatee odeeffannoon qulqulluun akkuma ba'een kan isin biraan geenyu ta'a. Lubbuu isheetiif jannata haalaatu artist Andu'aalem Gosaa maatii firoottanii fi hiriyoota ishee hundumaaf jajjabina hawwina. Kanoko kunugara mosoba Qaananiigo Qaanani darbatte mu nama darbate mu rakkootu jira mu rakkootu hin jiru kan jedhamu sirriitti jedhamu. Akkam jirtu YouTube nagaa keessanii isiniin jennaa. Egaa baga nagaan gara YouTube channel keenyaatti deebitanii dhuftan. Channel keenyaaf haaraa kan taatan subscribe, video keenya like gochuun maatii keenya nuuf ta'a. Egaa social media irra adeemaa kan jiru dhimma Andu'aalem Gosaa fi haadha manaa isaa Qaananii Addunyaati jechuudha. Qaananii Addunyaa galgala eedaa sa'aatii 11 irratti lubbuun ishee darbee jira jechuudha. Kanaan wal qabatee iccitiiwwan gurguddoo viidiyoo kana keessatti isiniif qabannee dhufnee jirra. Hamma xumuraatti nu waliin tura. Haati manaa Andu'aalem Gosaa Qaananii Addunyaa du'uu isheetiin dura viidiyoo kaleessa hojjette. Kun viidiyoo ishee kaleessa hojjettedha jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Sa'a muraasa keessatti lubbuun ishee darbee jira jechuudha. Qaananii fooqii shanaffaa yookaan gamoo shanaffaarraati of darbatteeti kan isheen duute jechuudha. Sababni ajjechaa ishee maal akka ta'e hamma yoonaa wanti ifa ta'e hin jiru. Poolisiin hordofaa jira jechuudha. Waan nama gaddisiisu immoo guyyaa har'a maarchii 11 jechuudha. Birthday haadha manaa Andu'aalem Gosaa Qaananii Addunyaatti ture jechuudha. Waan baay'ee nama qaanessuudha. Guyyaa kana keessatti lubbuun ishee darbee jira jechuudha. Andu'aalem Gosaa hundi keenya iyyuu akkasumas akka Afrikaatti illee nama badhaasota gurguddaa fudhatedha jechuudha. Andu'aalem Gosaa garuu waldhabdeen isaan bukkee akka jirullee kan dubbatamaa ture jechuudha. Andu'aalem Gosaa yeroo garaagaraatti haadha manaa isaa Qaananii Addunyaa waliin yommuu inni wal lolaa ture, reebaa yommuu inni ture illee mul'achaati kan inni ture jechuudha. Kun namoota keessa beekaniin iccitii ba'eedha jechuudha. Sababa kana maaliif akka isheen gamoo kanarraatti of ajjeeste illee hamma ammaatti wanti dubbatame hin jiru. Sababa kanaatillee shakkamaan tokko fa'a Andu'aalem Gosaa fi obboleettiin isaallee mana hidhaa akka isaan jiran shakkiidhaan qabamanii mana hidhaa keessa akka isaan jiran dubbatamaati kan jiru. Qaananii Addunyaan gaa fooqii shanaffaarraati kan isheen of ajjeeste jechuudha. Sa'aatii isheen itti of ajjeeste immoo galgala keessaa sa'aatii gara barii 11tti kan isheen fooqii irraati of darbattee jedhamaati kan inni jiru. Kan jechuun wal bukkee osoo jiraniiti shakkamaa jalqabaa kan ta'e Andu'aalem Gosaan mana hidhaa keessa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana akkasumas obboleettiin Andu'aalem Gosaa mana hidhaa keessa jirti jechuudha. Kun shakkiidhaanii waan baay'ee nama gaddisiisudha. Walitti bu'insa isaan gidduu tureen illee yeroo hedduu marsaa 3 oliif jaarsummaadhaan isaan keessatti furameeti kan inni ture. Garuu Qaananii murtoo akkasii maaliif akka isheen murteessitee nama hedduu naasseeti kan inni jiru jechuudha. Jaarsummaa yeroo 3 erganii walitti araaramaniiti kan isaan turan. Kun illee sooshaal miidiyaa hedduu irratti haasamaa kan inni ture. Garuu dhumarratti maaliif akka isheen sa'aatii kana filattee nama hedduu ajaa'ibsiiseeti kan inni jiru. Kana jechuun isheen illee guyyaa tokko dura viidiyoo isheen gadhiistee ni jira jechuudha. Viidiyoo kana mee ilaalaa. Kun viidiyoo guyyaa tokko dura jechuudha. Osoo isheen lubbuu ishee of hin dabarsin dura viidiyoo isheen hojjettedha.
nama baay'ee nama qaanessudha. Egaa hordoftoonni fi kabajamtoota maatii YouTube channel keenya gadda nutti dhaga'ame akkasumas maatii Qaananii Aduunyaa fi akkasumas Andu'aalem Gosaa akkasumas uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Adunya kana begite baratina majada fakka